shaashaman innatu dhaaba jettee amaanaa dhaloota ulfina hunda ofirratti fudhattee guyyaa kana erga rabbiitii as arshii gadi ilma namaa an qabu isin lammii afaan feetan dubbadha bakka feetan jiraadha guyyaan kun guyyaa kiyyaa natti kootta jettee shaashamanneen ulamaa waammataa jirti hayyuu biyyi qabu waammataa jirti dargaggeessa biyyi qabdu waammataa jirti dubartii waammataa jirti isa Ameerikaa jiru waammataa jirti isa Awurooppaa jiru waammataa ardii jahan irra ka jiru yoo jiraatee ardii biraa ta'an illee jiraatee waammataa jirti guyyaa kana shaashamanneen yoo rabbiin keenya fedhe sagantaa guyyaa tokko qofa wacamee dhabamu osoo hin taane pirojektii afaan qofa irratti haasahamee afaan qofa keessa mi'aayee dhabamu osoo hin taane pirojektii waggaa 100 waggaa 200 waggoota 100 itti fufu gadhaabuudhaaf shaashamanneen karoora hunda qindeeffattee sagantaa tolfattee madirakii qopheeffattee guyyaan kun guyyaa seenaati amma dura takkaa isinii gabbaheen beeku isinitti dhufeen beeku takkaa akka biyyaatti si waammadheen beeku jetti shaashamanneen. Shaashamanne yoo jennu ganda naannoo tokko keessatti dhukatu miti gaafa qabsoo islaamaa gaafa qabsoo oromoollee qabeenya qofa osoo hin taane dhiiga qabdu dhangalaaftee lubbuu takkitti qabdu kennitee gaafa qabsoo ahbaash qabsoowwan adda addaa biyya kana keessa deemu adda dureedhaan namni qaanqee qabsoo islaamaa fi qabsoo oromummaan bobeessaa ture ummata shaashamanneeti hunda keessanirraa galata qabdi koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa irraa galata qabdi koree dimsaachin isamaa galata qabdi karoo ummata har'a jijjiirama dhufee fi hanga tokko ife kana keessa shaashamanneen galata isin biraa qabdi galata san guutuullee ta'uu baatu hamma tokko akkanaa deebi'a isin jedhaa jirti kanaaf koreen sagantaa kanaaf waggaa dheeraa ifaajaa ture laffa'aa ture sagantaan kun maal of keessaa qaba pirojektiin kun maali ka jedhu ibsa bareedaaf gabaabaa isinii